namoonni baay'een gatii soolaarii gatii TV nagaggafataa turtanii kun meeshaa obboleettii kiyyaa tokko dambanyaa koo jechuudha. Dubaayin teessee ajajattee kadha dhufaa jirti fudhattee galtee jechuudha. Gatii isaa tokkoon kan isinitti himu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Maashaallah tabaarakallah. Afatni kun akka inni bareedu laala. Kanaan dura carqii kana baay'ee ajajatama ture, baay'een hojjedhan ture. Garuu immoo jidduudhaan carqichi badee ture. Amma deebi'ee dhufee xaaqaa muraasa wayiitu jira. Namoonni barbaadan yoo jiraate asumaan osoo hin dhumin ajajadhaan isiniin jedha. Bifa qoshaashaa danda'ullee baay'ee bareedulleedha. Kanaafi ajajadhaan isiniin jedha. Akkuma argitan firaashii ispoonjiitiin kan inni hojjetame. Firaashii 4 fi tiraasii 12 jechuudha. Firaashii isaa tiraasii isaatii waliin sufraasaa meeshaa biraallee qabdii TV kunoo rakabootii jimmaa kunoo meeshaan isii kanumaa kana fakkaata. Inshaallah har'a galaa jirti jechuudha. Dubaay irraa si biraan gurii fudhadhee achumaan galaettee haala kanaan qopheessee eeguuf ittiin jira. Wajjin illee si manna jechuudha obboleettii keenya kana. Inshaallah viidiyoo kana laayikii godhaa yoo isinitti tolee, hiriyootan keessaniif immoo kanneen meeshaa ofiifis ta'e maatiidhaa barbaadaniif sheerii godhaa isiniin jedha. Akkuma argitanuu TV baay'ee tokko kwaalitii bareedaa kan ta'e Lifestar kananii as dhiyeenya kana egaa akkuma qodaan bareedaadha jedhee isinitti himeen bitattu jechuudha. Isinii inshaallah nama waa gaarii beekee waa gaarii amaanaa keessan isinii bitee bakkaan isiniin ga'u rabbiin naa taasisu. Akkuma argitan kunoo soolaariin kun sardaman godhaa jirallee viidiyoo kana jechuudha. Kunoo qaqqabeennanan silaa ta'e affeessumaan viidiyoo godha jedheetan isiidha eerpoortii Finfinneetti butee kaatee achumaan kan Jimmaa qabattee dhufaa jirti jechuudha. Inni akkuma argitanuu TV abbaan 43 illee qabdi. Burcuqqoo kunoo burcuqqoo warqaammaaf jookii warqaammaa birrii 1400 nan bitee fi sarvisii abbaa 3 kunoo kan burcuqqoo kana ammaachi godhee walirraa deemu birrii 3400 nan bitee fi rakabootii Jimmaa kan ammoo diizaaniin si maashaallah baay'ee tokko kan bareeddu taate birrii 850 siiniin birrii 2400 ta'eera jechuudha. Siinii seeraamikiin suniin dabalee akkuma argitanuu soolaarii isaa tokkoffaa kan ammoo abbaa ampoolii 4 birrii 6500 chirichaaroo garuu bakkuma gabaarraa yeroo bitamu birrii 7500 hanga 8000 gurguratu jechuudha. Anna kana birrii 6500 yeroo baay'ee soolaarii nan bita garuu takka viidiyoo godheen beeku. Namoonni afataa ajajatan waan akkasii ajajatanii waan akkanaa biratti naa bitee jedhu jechuudha. Soolaariin sadarkaa hedduu qaba. Kan TV sochoosullee akkuma sana jira baadiyyaa irratti jechuudha bakka bishaan hin jirretti. Innillee akkuma sana birriin isaa ol kaadha jechuudha. Inni kun immoo kanuma ampoolii fi chaarjarii wantoota garaagaraa fayyadamanudha. Aduudhaanis ni guuta, daammanaadhaanis ni guuta, chaarjiidhaanis ni guuta jechuudha. Akkasii itti aansuudhaan TV abbaa inchii 43 qabdi. Lifestar qodaa guutuu wajjiniin eelee isaa dabalatee diishii isaa finyoo isaa waan hunda isaa dabalatee birrii 38,500 nan bitee fi yeroo sanatti jechuudha. Kun akkuma argitanuu haala kanaan meeshaa siqoo qopheessee fiitiin jira. Firaashiillee carqiillee walumatti qabdi. Firaashiin isa jiddu galeessaa silsaa 12 jechuudha. Tiknasiin isaa 12 bal'inni isaa saantii 60 kan ta'e haala kanaan qopheessee fi dhufaa jirti. Kunoo dhuftee jirti jechuudha. Isiin sila booleerraa jechuudha. Namoonni galuu fi karoora qabdanuu jalqaba dursanii maatiin keessan eerpoortiitti sina eeganu jechuudha. Sana achi garuu namni sina wazaagaba. Amma buleettiin keenya kuni yeroo siin dhuftutti maatii yookiin abbaan manaa namni simachuu dhufe kun eerpoortii gaheen eegnee achitti
jarri raayidii jarri taaksii jechuudha. Raayidiin jimmaanis jirti asumaanuu awwazaagabaniini hattuu ta'es kanuma jechuudha. Na amma aggaarotti walii galtee hanga manaa yeroo abbaan manaa yoochitti dhaqeennaan hanga mana kootii dhufanii jechuudha. Raayidichaan qodaan akkasii firaashii 4 tiraasii 12 qodaan kun waan akkasiiti jetteen hin fudhata jedhee isaa birrii miti fe'eenii dhufee yeroo dhufu makiinaa si raayidiidhuma beektumti makiinaa manaa duudaa sana jechuudha. Namuma qofa kan qabattu kiisiitti shaanxaa qofa kan qabattu jechuudha. Isii duddubbeen banaayyuutu taate hataatu. Eeyyaan siin geessa amma aggaaroo jedhee birrii 6,000 walii galanii yeroo dhufu manaa hinuman qabatu jechuudha qodaasii sana. Akkasitti dhiistee hanga eerpoortiidha hanga mana kootii isaanii fidee birrii hanga barbaade himatee jechuudha fudhatee. Galee dhiisesti buusee jechumaan baajajii dambanyaa kootii kan duddubbeen kiftii waamee fi akkasitti gatii walii galanii indagana ammas wacii lamaffaa kaffaltee meeshaa si fe'attee fudhattee galtee jechuudha. Kanaaf dursaa maatiin keessan akka dursanii eerpoortiitti sin eegan godha. Namni bakka olii gadi sin keessatti nama biyya arabaatii dhufu kana akkuma waan qaamni keessan 12 kun birrii baatee deemuu wayiitti meeshaanii biyya keessaa birrii 500 deemuu keessan 5,000 ta'a jechuudha. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha. Namni haala biyyaa beekuu fi namni biyya keessa jiru namni haalii keessan irraa kan ta'e isin simachuu qaba. Amma siin eerpoortii irratti namni si ta'e dursee dhaqeen dhaabbannee bakka jarri makiinaa galchaniini amma abbaa manaa eerpoortii ga'utti dhaabatanii eegan jechuudha. Waan hundaa sofsiisanii to'attu ta'es kanuma jira jechuudha. Kan nama doodeessanii kan maalis jedhanii baajaajii shufeeriin hundaa miti gaa. Kan immoo akka obboleettii ofiitti immoo nama yaadee bakka nama gahu jira. Kan immoo siraatessee waan ati qabdu sabaankii sarkaa qabdu miti sabaankii yudhattee baasteetti kennita jechuudha. Kanaaf rabbitti tawakkaluu waa hunda osoma caaluu bismillah tawakkaltu alallah jedhanii baanaan garuu waa tokko wallaahi wanti tokko naman dararuu zikrii rabbii jedhanii baanaan haa ta'uutii egaa if eeggannoon gaariidha. Rabbii gaditti immoo namni akka isin eegee isin taqabbalu godhaan isiniin jedha. Hordoftoota koonna kanneen galuudha karoora qabda rabbiin nagaan biyya keessanitti isin haa galchuu. Kanneen immoo reef deemtanii sichi dalagachuu jettan rabbiin giidoo isiniif haa ta'u. Nama waan baheef olitti karoora isaa yaada isaa muraadaan gahatee gara biyyaa yeroo gabaabaa keessatti deebi'u rabbiin isin haa taasisuun isiniin jedha. Namoonni meeshaalee akkasii kana maatii keessanii barbaadan amanamummaadhaan akka tizaazii keessaniitti jechuudha. Waan ta'uuf waan hin taanillee adda baasee isinitti himee akka filannoo keessaniitiin kan isiniif illee ta'e ofii keessaniif illee ta'e maatii keessaniif sarpiraayizii gochuu barbaadan Saalihaa Himatu magaalaa Jimmaarraa na biraa argachuu dandeessu. Afannee kanneen kunillee jijjiraa bifa immoo ilaaltanii bakkuma biraarraa miidiyaadhuma biraarraa jaallattanii jettanis keessaan ergattanii inshaallah isiniif hojjechuun danda'a. Na dubbisaan isiniin jedha WhatsAppii yoo WhatsAppii hin qabne Telegiraamii yoo Telegiraamii fi WhatsAppii hin qabne iimoodhaanis inshaallah akkasitti argachuu dandeessu. Amma firaashiin kun firaashii boondidii irraa kan ta'edha. Namoonni firaashii boondidii barbaadanis firaashii ispoonjii barbaadanis akkaataa dandeettii keessaniin na biraa argachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa badeen jira hedduu kan ammoo yuutuubii irraa amma dhufeen jira nasimadha. Yeroo bades nan barbaadanu egaa yeroo dhufes immoo nasimadhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Namoonni laayikii na godhaa jirtan